أمو دام ستك كاي المخي سنتي خانني سني لامو. ati nama umrii meeqaati yoo ati akka ilma keessaniitti naan jettu. Yani sana kam umraka yani ati umriin kee meeqa? عمري كيف صدمة؟ Tayyib umriin kee 30 yoo ta'e yani waggaa lama qofaan si tara maal akkaan? Akkamitti abbaa kiyya naan jetta ati? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوم 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 بوم. عشان ما عرفوني أكمل جرتان جرتو. أنا سكنتها أداتي سكنتها أجائبة. نما شيتي أستاذة تيك توك فدي جرو كبدي سيني دفي جرا رانتنا سو هندي خيسنو أستاذ كمال التين ركابو شهرين تقودا كمال عبد الله ايوه يلا قلت اما اكن هلا مرحبا يا استاذ يا شيخ يا Showti شباب maafi sagaleen kiyya jira abboo maal na goggote si eessa kun gabayaana kun? انجرا اكا عجايب Maafi انجرا sawti akhi. سقلين خيري جرامي خيري جرا Maafi انسين دقيا sawti nazilana. انسين دقيا Ansin dhaga'uka. ربي سداد الاستاذ ناري تبتين دوغا ردقسو Gabayaan tun nan beeytu saniif dide natti fakkaata. أبوس بيتي إنتي قبيان جايباتي أس جلال أستاذ دياسبورا قفاجرة وني بيكو قبض جلال ما أدري والله. أما توني قفاجرة مالك بايزوي قفاجرة جلال هاي أنا قلت تنجرو لكم أوكي ستين كمل لي به كمال عبد الله أجلتي كمال خلاص يركب لي هيا أما ندقيسو Amma si dhagaa. أوكي أما ندقيسامي Ati kami? Warra baay'ee moo warra maafi mushkilaati ati? ورا بازويتي نتي ورا جلاودي ورا Yes, بازويتي yes, good. Warra baay'ee ta'e rakkoon qabu. يا 100% يا شيخ شيخ دلوقتي أما ورا Baay'ee. بازويمو ورا مشكلة بس يوجد أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسجين نجد. كان قال إملا يدو أستاذ كده تري. نوانا قابتا جرت مع أستاذ كمالك يا تفوفا. كوي كان وليدان سينيغال تشيسا سكنتا سينيغال تشيسا خيسوم هذا هندي غسنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوبليين مسلمة كريستالا ذاتني هندي غسنو وري زلجيرتن إيجا أرانتنا سكنتان أستاذ كمال يوخيني مو يرومان تنتي ورا تيك توك فتيج رغيسا توكو يتون ندن داما إساوجين دقيقة مراسة غافي ديبي غبابا فانغونو تا hanga xumura sagantaa keenyatti akkan waliin bohaartanii fi ittiin gammaddan sagantaa tana abdiin qaba gamanumaan gara ustaazatti gaafileen gaggaafadhu akkanaa deebisu abdiin qaba mee durarratti ustaaza yeroo tan ta'e aasaa gootee sagantaa teenya irratti argamuu feetiif galatoomiin sinjaa bagee nagayaan dhuftee ulfaadhu seenii taayii sinjaa nooraa sinjaa durarratti simannaa kee turni itti aansuudhaan immoo ustaaz Kamaal eenyu akka ta'e of nu ibsitaa eessa dhalattee amma hoo eessa jiraattame gabaabsii nu ibsi. أولا سكنتا ودواتين إيغاليني اتمدمي نما بي عربا جيرون وفل تجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهون. وندرا أمتا في أبدي شو نما ميديا كنارات بيكو أسيتي مفتيرتي وكان كان أمتا والأرجو يوكان كان سوالين غافي ديبي توكو توكو غدو نافيرو كيتيف غلطومي
wanni akka atiin affeertu kana irra gammadu yuutaboroota bebbeekamoo fi dhageettii qaban hedduu gidee tokko yaada kiyya keessa galchee gidee biyya arabaa kana keessa rakkoo jirtu namnummaan ummata kana waan rakkoo itti himnu hin jiru silaa yoo jennu ummanni keenya namuma ana achi qaama jiru dhiiseet namuma mana keessa jiru mee waa'ee suudii kanarraa mari'anna mee akkana jedhanii waaman sila biyya chaayinaa kana haasofsiisaa jiramoo biyyumaan keessa jiru tanarraa dubbatan faana jechisiisa abbaan achi jiru ana ka qaaman argu ana yeroo sanitti garaagaraa na mil'adhee nama na dubbisu dhabee har'a ati ija akkamiin na argiteeni anaaf gaafii hundaafuu galatoon. Ulfaatu sanis gaafii gazexii si deebisaa. Tole kara gaafii teenyatti achi dabarra. Mee Ustaaz Kamaal eenyu mee eessa dhalattee amma hoo eessa jiraattamee hawaasa kanaa wal bariin? Dursa ani dhiifama siin jedhaani yoo akkana dudubbadhu waan aare faana see hawaasni waan lolu faasea na arrabsa nu arrabsa faana shakkanii ustaaza simannaan jedhe ummatumaan naan jedhe malee an ustaaza miti asirratti kabarreeffame kun Abduu Kamaal jedha edaan hin jijjiirre alfeen kamastaasharii feesbuukii biraatiin duula keessa turre biyya kana biyya jiru kana iqaamaa nurraan jaddadan baasaa boora nurraan jaddadan jenneet maqaa kana akkan akka warra faranjii fakkaanne beekte an Kamaal Abdallaati Instagramni kun Abduu Kamaal ka jedhu ka bara badeesantu deebi'e jechuudha qaasa jira bara qabsoo addooftu kanaafuu ani miidiyaa haarawaa miti fuulatu na haaraa ummataaf haarawaa ragaanatti bayawanni kunuyyuu jechuudha abdummaan kunuu maali jedhe of wallaalaa jira waranu of dagadhe. Albar hay Kamaalin arkuu ture amma gubarreessitu Abduu Kamaal jaa Abduun eessaa dhufe reefu Kamaal ani barreeffane ka bara banameessantu jira edaa asitti seef ta'e hanga tuudaan isumannatti silaan suuraa kanniin kaama ustaada namoota gurguddoo jalatti arge sila kun ana moo kami jedhee anuun uf soqee uf arge beeyta edaa waan gowwaan qabe waan waraqanni qabe gatin dhiisu jedhan sun dhugaadhaan har'a mirkaneesse abdummaan kun kami jedhee oda bismillah hin dawwalina yaa akhi please hin dawwalina ashiraye kanafu kana wanta inda gaami sagaleen ki abbaan dawwale haa dawwalu kanafu anamma haaluma namni na beekun ima simaa fi nama birootu Ustaaz Kamaal naan jedhe an Kamaal Abdallah Umar Jaama ka itti dhalatee jedhe godina Arsii Bahaati kan itti guddadhe immoo godina Sixaati. Darasummaan dabarse hundaa keessa deemaa ture jechuudha irra caalaa biyyoota diidaa tana Arsii Bahaa Arsii Lixaa warri wayyaanee kun jedhuun malee Gadabii fi diidaa waan jedhu kanaan wal qoqqoodanii kanneen lukumaan keessa deemaa turre. Amma fi Kamaal Abdallah biyya Arabaa Saudi Arabiyaa Makkatal Mukarramaa jira. Gara bultiitiin abbaa maatii lamaati jaartii qaba ijoollee dhiiraa Rayyaan ka hangafa alfeen sabataasharii ka dhalate Farahaan ka lammataa bara koronaan manatti nu rare hujii dhabne ilma oomishuun dhabnu jennee tokko dabalan. Ka haalli jira kanuma fakkaata of ibsuuf short kanuma gabaabinumatti kanaan Kamaal namni jedhamu isa kana. Galatoom Kamaal anamma Kamaali si jaama Ustaazi si jaama. Waan dawwalameef sagaleen kee adda bade ammallee. Si dhageenya nuti si dhageenya. Anas sin dhageenye. Nan dhageessu amma? Namicha dawwale santu adda nu baase kiribbeetu. Amma nan dhageessu? Okay, baasee si deebisu. Baasii na deebisii. Hawwi dhuftee kunoo. Libbee. Tuttuqin Kamaal Arifaa. Okay, mee Abduu Kamaal. Gaafii qabdaniif bikka mallattoo gaafii sanitti barreessuu fi inni dandeessanii gaafii teessan takka takkaan isinii baasaa jechuudha. Okay. Namni asirran ilaalaa jirtan ani mana Abdii Shoo keessa jira. Billahi natti hin dawwalin aga.
أبو ولينا شيخ أستاذة لا warri ijoolleen as jala jirtu hundi shabaabaa fi dubartoota hundi isaanii dardara warra raahaa godhuu warra fataa jiru koomantii fofokkottuun hin jirtu hundi warra raahaa godhuu fadhu qofa ijoolleen warri instaagiraamii kun cinqiin qabu waan akka feesbuukaatii fi tiktok sanii miti warri asiidha. لا ما في مشكلة أنا أبان في ورا بايزوي تاي ورا ما في مشكلة أنا لما تقودي بات دولة عربة وفينا بنكونوا غرغردان كون شيكا ما في مشكلة جنابي تكونين وفي بايزوي وانا سنجتو بربادو جنابي كان أبجريتي ورا بايزوي ورا ما في مشكلة أدتي بعدويتا ورا بايزوي ليون عرب سعادي ما في مشكلة لكن أما كباجة مناتي في إدون كوني وما ركون كمان كمكية أنفري انجرو وني أتي كومنتين بدومان وتكن جرتو يو لا ليو بربادي كومنتين سو أكسني أما خرا سجنتتي سنة مي أستاذ كمال جا مي أكمتي جرا تيك توك أنا دفودن ديس تيك توك أنا دورا سوشيال ميديا برو رتي هاسو برو ترتمو مو تكتمان تيك توك أنا دفتي جيزو متى كان فتشو دن ديس مي حال سوشيال ميديا إذا ترتران مين إيه غافي جالكابا ودو أتي غافي تنتري أتي غافتو مالي غافتم تبي تاسلان وما غافي لا قبض ما غافت شو ديس كوفي دا لا إتيو أنيرو باي كغافي نتي توغرو وري شو غرا غرا يوتيوبرو تاتاتان كونين في الدنيا ما غافتن ديركي نتيب دم بيتا ديركي يعني ديركي كان بلسوف قفصا بيتا أكنا ما غافتو تاتي ديت أكنا ما ديركي وانا ما غافتو كنا تنما تيبدني كانوا ورا لهم كساتو جدي أني واريتا ما نبيتانا ما ديبسا غافي يو نروف تيم تديبسو كوبي دا وما سودان كونو أيه أما في أنا غافي تيتي ديما أكميتي gara tokkoki dhufte media hawaasaa fayyadamaa turte waan nan jette fi beeki kaani fafakkeessuun beeku waan dubbadhu dhugaa waan taatee qofan dubbadha. Media hawaasaa Facebookii fayyadamaa ture gara Facebookii kana fayyadamaa ture Abduu Kamal ka jedhuun fayyadamaa ture namoota kaabinee gurguddollee wal dubbisaa turre yeroo dheeraa irra ture. Aga biyya Arabaa qubadhe jechuun alfeen arbataa shartara irraa bara qabsoo sanii gaafate. Egaa fuulan asin baanu beeyta. Viidiyoo kana waraabnee girgiddatti achi qabnee waraabnee maxxansaa turre. Ka akka Boonsaa Margaa fa'aa Biiftuu Gadaa fa'aa namoota yeroo san laayivii dura waan kana goggodhan waliin Dr. Ahmad Obbo Bosona Baalee fa'aa waliin fayyadamaa ture. Dhufnee qabsollee ni bilchaattee gara bilisummaatitti dhufnee. Facebookin sun Abduu Kamal ka jedhu Instagram kanatu jira malee dhabamate gara inni tareen dhabe beeytaani iyyaafannoo hedduu godheen dadhabe hin bade lafa bu'e gara hordoftoota 50,000 olii ka qabu achi buuteen isaan dhabame biyyi jirru ka biyya dimokiraasitii hiriirallee waamee naa ba'uu didanii egaa Kamal Abdallaa ka ammati naa waamtu kana banadhe isa banadhe osuma waama poosti godhu sila haga yoomii akka duraanii kana kunoo biyyillee jijjiiramte maa fuulan as bahee laayiviin dubbanne hawaasa kana ammaa waliin barre osoma jedhee ani yaadda osoma yaadda'u dhufee dhiibee dhufee bas amma humnaa onna ta'ee gaafa galgala Hacaaluu wareegamu akkuma VOA dura amanuu dadhabe laayivii egaa VOA afaan Oromoo dabarsitee jennaan du'a isaa dhaga'ee jennaan gabbayee yeroo jalqabaa tokko jedhee laayivii namni illee mana baay'ee rafaa makiinaa keessa taa'ee bismillah jedhee laayivii waraabu jalqaba. Qabsoon ganama irraa itti fuftee hidhamtootni hayyoonni maaliin hin dhufte oduma akkasii keessa tarree iyyinu rakkoon guddoon biyya Arabaa kanatti balaan gadi buutee namni kamuu yaadatu. Manni cabuu namni hidhamu odumaa duula kana geggeessinu hordoftoota illee namoota na dinqisiifatu hedduu argadhe. Namni Facebook irraa dhabame sheeka gabaa tokkokkii jedhamtu takka jira amma gara tokkokkiitti deemna kan. Akkamitti dhufte duraan Facebook fayyadamaa ture gara Facebook irraa yoo as dhufu ijoollee ma dhufee bar namni Facebook irraa dhabame ustaata kenna qaalii kennamee gara tokkokki gabaa maraattotaa kanan dhaqu
Ammaraa taadhaa walii qabee namni wal maraachaa hin dhaqu jedheen. Laalaa nama yaadaa jira dhaqiin hin baay'atte. Kanumaan gara tokkokkii dhufu dhiibbamatu san dura fayyadamaa ture dhiibbamatu na fide jechuuf jedhe. Okay. Samboodarra TikTok ogguudheeta viidiyoon TikTok irratti dura waraabde viidiyoo akkamii? Kamaal jiru? Yeroo jalqabaaf TikTokiin dura ofii banadhee jedhee na jalaa gubatee kanaa miti viidiyoo jalqaba waraabe diingata obbo Shimallis meeshaa keessa waladhaa yoo diini dhiibee dhufe dhukkee irraa kaaftanii jennaan kushiinaa seenee billawa akkanatti qopheeffadhee anillee waan qabu qopheeffadhee yoo diini dhufee jedhee maxxansee TikTokiin sun ibidda buute. Angubatu isiitu hin beeyne TikTokiin sun ibidda buutee itti dhiisee sabaree maa dalaguu didde jedhee itti dhiisee egaa guyyaa tokko hin yaadatta shortaa TikTokii ka jedhu tokko mucaa shortaa TikTokii beekamaadha TikTokii irratti jiddatti wal argine inni laayivii TikTokiin seene ani feesbuukan seene sheeka namni feesbuuk irra jiru TikTokiin hin seentu naan jedhee anarraa as fuudhee gize masani TikTokii kana sire ila tungubatte tana isinirraa gubanii tanaan fayyadamaa naan jedhee galgaluma guyyaa lamatti kuma guutee laayivii seenee haasa'uu jalqabee viidiyoon kanarratti yaadadhu ta duute san irra yaadadha TikTokii karaa tarte san irratti. Okay, ulfaadhu. Eefa ammaan tana TikTok banatte guyyaa nati akkaan gammadde guyyaa kami TikTok irratti fi guyyaa nati akkaan aarte TikTok irratti guyyaa kami? Guyyaan gammadee yoo jiraate namni wayii xiqqoo girgir godhee ganama wayii salaata subii namaaf jeequuf seenee iluun dhufeettiniin motora shuu narra godhe beekta. Iluun motora shuu narra godhe. Motora shurnara godhe nan haasaa sanillee harkaa balleessee innillee gaastii seenee tapha eegallee hojennu ustaazonni namoonni bebbeekamoon warri amma zuum irratti waa barsiisan kun hunduu eenyu sheekka maaliin tuqe jedhanii namni akka malee baay'atee dhufee eegaa kaliifan faallee hin dhufanii namoota afurii gaastii jiru kana xiyyaara irra oofe kaliifan ka amma Kanaadaa jiru kun hundi isaanii mana kana bareechanii 10,000 argatan. Hin gammade TikTokii kana kalaas dhufuun kiyya sirriidha. Odoo dunyaaf hin taane namoonni hedduus hin dhufanii baay'ee natti dasna jedhe guyyaan sun. Guyyaan sun guyyaa gammade keessaa baay'ee keessummoota kabajaa jarrillee dhufanii akkasitti milkiin mirqaanan gammachuun deemu san ni gammade jechuudha. Guyyaa gammachuu san yaadadha. Guyyaan gaddite hoomee TikTok kanarratti guyyaan ati akkaan gaddite guyyaa kami? Guyyaan gaddegaa akkuma namni marruu beeku odoma akkasitti haasofni ka hedduu waan intervii kunitti gabaabbatu miti. Rakkoo mummudataa dhufte TikTokii kana yaa'iin hedduu baay'ateenaan balaadhaa fi tapha wayii Mubaarak Musammaa waliin taphadhee leenciin dhuftee leenci sun nama iyyisiifte beeyta. Ani gammachuu daangaa leencaaf hin iyyine beeyte leencaaf hin iyyine gizee 3-4 inni wal kubbaa yeroo taphattu gizee moote ni iyyita ni iyyinaa min. Gizee hedduu namoota dhumarra dhufee mucaan arsii tokko leencana ol darbe nyaawuu isiin jettu nyaawuu isii sanirraa maalitti gammade qabxiisan waan ashangulliitti bootu san garasitti arguu biyyaa biyyee. Gara wiinii jijjiiramte. Wiiniin jijjiiramu san inni gammadee achirraa kaatee odoma nu duulliin baname amma guyyaa waan itti rakkadhe mudannoo guyyaa kamuun daganne gonkumaan daganne sitti himuuf deemaa gaafa kaanii duulli gadi ka'ee dhukkeenarraa kaatee biyya Arabaa kuniin oo'anii beeytaa namni guddaa wayii laayivii nama 200 na arrabsaa sheekolee namni anummaan sirriitti wali dhiyaanu dhaqeetiniin sheetichi akkanaa jedheen illee waazinarraa jalqabee sheernatti godhu na seensisu yoo awwaa dubbadhu
ganna darbu yoo waa dubbatu ganna darbu ufumaa onna deebisu lubbuun na qabatanii achumaan quraana way aayaa kana qara'e وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بس wannan dubbatu danda'u kana qofa jedhee wanje illimna godhan hayyee namni wayii hujjaaja keessuma mana rafaa jira amma kanarratti iyyu konkolaataa tiyya keessa taa'ee tiniini dubbatu qaba jedhee suuta manaa bahee yoo ala bahu biyyi kun gubaa ni beeyta yoo akkana balaa haawushaa gadi bahee darajaa 3 gala darajaa 3 irraa gabahee makiinaa tiyya bira gahu luka kana na guba ibiddi jechuun balaataan yoo luka gadi laalu caama narra jiru jechuun manaa ka'ee haga bakka konkolaataa deemu kana luka duwwaa deema waan caama godhadhensa kuni mudannoo tokko irratti na mudate waan dagatus hin dandeenye gonkuma waan dagatu hin dandeenye jechuudha guyyaa agas caalaa rifadhees hin jiru luuti kiyyaa mana gubata je waa wayir ejjate se abeeta yoo gadi laalu luuti lachuu caammaan qabdu subhanallah jedhee ufi gadde ol deebe guyyaan akkas rifadhees hin jiru sadarkaa qullaa deemutirra gahee ka jedhu natti dhagaa sadarkaa qullaa deemurra gahee jedhee qalbiin kiyya na cabe odoo miilli na dhukkubuun ta'in hagam odoo caammaan godhatiin darajaa 3 irra gabbuutee paarkingii sayyaaraa dhayitee ala baatee eegaluutti odoo natti dhagaamu santu amilee kiyya na baay'ee tokko dagadhu yoomillee waan dagadhu miti kanuma mudannoo addaa qabdan galatoo mee tiktok kanarratti baate waliigala geettiin si kennamte gara dooraalatti yeroo jijjiiramtu meeqani geessime wallahi ka abbaan ufin faarsu anin qusadhu illee dooraala 20-30 godhe umatana jijjiire kooyinii godhe ijoollee ittiin tabsiisaa dolchellee baasee guyyaa tokko bishaaniin dhugeen beeku amma keessan qabu edumatti tafsiisee nama fixa baasullee yaani waan si erkame gosuma nama erkitaati omasan je change godhe baasu inuu na wale gide matakkan niyyan amma guyyaa lama dura dhibbaa fi dooraala 160 keessa jira omasan change godhe gara kooyiniitti jijjiire ittiin nama tafsiisaa wale bas ani fanii barbaada yaani nama akkana malee baasu yaani ulfaat mee ustaas Kamaal meega namni mudannoo jaalalaa hin qabne jiru mee haadha manaa tante jaalattee fuutee moo maatii sitti fuudhe moo haala kamiin haadha manaa tanteetiin wal fuudhuu dandeessame egaa akka nama akka bultii qabdu nuuf himtee jirta mee sanirraa nu taphachiisi abboo gaafii isin warri waa nama gaafatu kun namatti dhiibdanii jaartii wal lolchisiisuuf taatamoo akkam no se lo batestan dago bene diriti miskina de jamini bro me rarto bachis askeetti waan afudannu qabnaa waan irraa dhageenye irraa kana akka tokkokkii san nama waraabanii yoo live kana finne tare jechuudha kayamu waraabani ira deemanii beeki kaanii waan an dubbadhu karaa tokkokkii kana waraabanii hoolota faa bira fidanii re'ee faa ittiin iyyisiisanii beeyte yoo rakkoon akkasii jiraate waan an dubbadhe kana bosona fidanii wayii laal gaafii sintaanillee yoo si dhufte lakkii abdeetu naa dabartuu jechuu mirga guutuu qabda'umaa sin dirqisiifnu nuti waan tokko ma jenna laakiin ka ni beeyta miree aniin kun jaalala beeki waan tokkotu barame hawaasa keenya keessatti namni sheekaa kunin jaalataa waa kana girrigirrii godhaan beekanii annama darasummaa keessa ture waan garaatti nu jiru kan odumaa si guba tokko nama coggaarraa dhibamuutitti deemmattaan sigalee hin baasneen dubbannu ka darasaadhaa mana namaa galaa turre haadha abbaa keenya bira hin jirru yoo namatti dhiyaattee rakkootu jira akkasuma ture ani eeguma cime barnoota eegalee nuti eegalee akkuma siin jeje kana rakkachaa turre barnoota xumuree jennaan baay'een turre gara biyya arabaa dhufe akkaatuma itti fuudhe dana ani jaaladheellee osuma jiru ol hin baafne laakiin maaltu biyya arabaa akka dhufeen si fuusiseen gaafiin kun yoo naa dawwalulee saayibban kiyya na gaafatu
ما مدمت شيكا أو أبي عرباتي ما دفتي فوتنا انجاني أكما بي عربات فين جناجنا كوني ليو سننجرو مدنو جالالا نتي مجد تجارتي ستيني مودو جارتي برنگايت سكايبي وي تجرا أكا بيا كان دو مدنو جالالا يو ستي مي يو سن إيمو ننجرو تانغو في سكايبي فيدمني nama wayi Skype irratti wal agarree dubartii wayi maqaalee dhabu barbaachisan walillee fuune. Kale jenne egaa ani akkuma siin jedhe ka hawaasa darasummaa nama sheekaa fa'aawannoo keessatti waan ture ibsatuu hin dandeenye wal janaajjannee waliin haasofne karaa Skypeetiin beellama qabannee achi dhaquu sodaadhe bakka laallataa wal laallannaa san. Biyyuma kanatti bara akkuma biyya kana dhufneen. Achira kuita qaxaroo saniin dabarse an sodaadhee namni bira jirullee nama waan akkamii dhaqaa jedhee sodaadhee muuxannoo janaajanaati fi waa harakaata kanan beeku kalaasika in hafe namni suni eegaatti dhufu guyyaa san itti hafe yennaan naallolee itti bilbilee kadhadhellee oman jirre kanallee itti mee rakkadhee dhufuu dhabee jedheen sodaa kanallee dhoyse itti dhiisee rabbitu fedhini egaa rusichi kun nasoo riyaadin baafadha jedhee namni sun gara riyaadin baafate karaa kanatti qabame halo Kamaal ani dhaa seenee jira mabruk naan jedhan gadaa nyaataa jirra gaayin beeyta mire misaa biyyana nyaataa jirra odoo maanquufin ganna taruu dide akkam rifadhe yoo jette guyyaa sene akkasi mudannoo biyya kanatti ka biyyatti akkasiin jedhe sassaalfataa turre biyya natti tanan na mudate ittillee milkoofne egaa immoo ani maatii kiyyaa warra haadha ijoollee tanaa sumatti nama firaatirraa wal barree walis janaajjannee nama iqaamaa qabu isin lachuu iqaamaa qabdanii sirratti deeffataa jedhanii karama qulqulluu janaajjanama malee wal fuunee waraqaalee ofirratti deebise abbaa dhiiraa lama rabbi nu godhee jira alhamdulillah. Mashallah. Mee amma dabalata dubartii takka ustaaza na fuudhii sin jaaladhaa jettee gaaffii yoo sii dhiyeessite. Mee dubartii biyyatamii silaagaa shari'aan afur hayyamti jettanii mee ustaaza ni hayyamtaa ni fuutaa dubartiin takka na fuudhuu please jettee yoo kadhaasitte heddummeessite. Gaaffii kan eenyu na gaafate sila. Yaani aniin odonatti dhiyeessite moo dabalata barbaadda naan jette si gaaffiin ta'e akkan. Okay. Dabalata osoo haati haadha manaa akka qabdu si beektu dubartiin takka dhuftee sirraa qabamee siifiin gaggabu jira haadha baasuun ta'in hadhugaasan na fuudhii yoo sin jette ni fuutaa yoo fuutee dubartii biyyatamii akka fuutu barbaaddame. Wallahi gaaffiin kun haa ta'u. Ani fuudhuu yoo waan akkasii natti du'eette amma hin jira kun tokkokkii kanarra deemaa jira namni itti kolfaanillee du'eet godhee jira. Ni fuudha nama dhugaa haqiiqa sirraa qabamee na fuudhi jette aadii ni fuudha maafi mushkila. Ni fuudha. Fuudhuu ni fuudha. Ta biyya kamii fuudha yoo jette odoo toltee Kanaada Awurooppaa biyya baay'isawee kana taate natti tola. Carraa akkasii oduu biyya baay'isawee itti argadhee natti tola. Baay'isawee egaa warreen jala jirtan hunnootii egaa carraa kana itti fayyadamaadha. Mee osoo amma addunyaa kanarraa biyya sadii biyya babbareedduu dhaqi jaamte dubartii jaalattu dubartii lama fudhattee deemta siin jaani dubartii lamaan keessaa takka haadha faaxeetii fi haadha manaa tanteetii fi nama tokko kabiroo dabaladhuu siin jaan eenyu dabalatta? Ma haadha faaxee maaltu naa file situ naa filaa? Wayaan haadha faaxee jedhee. Osoo dirqama baanaa barkuun amma osoo dirqama sitti kannamee biyyi sadii si hayyamamte addunyaarra biyya feeti. Dirqama haadha faaxillee fuutee deemtaan yoo si jaan. Ni haftamoo fuutee deemtaan. Biyya san deemuu Tabiraata miti. Haadha manaate haadha faaxee tabiraata miti dabalatta. Tafeete dabalatta eenyu dabalatta? Haadhi inni fuudhee deeman. Sadanuu? Sadanuu shari'aan afura hayyamame. Biyya sadan nuyi biyya sadan fuutee dheeytuun biyya tam faadha filattame.
namni dabaladhu suni eenyu jettee na gaafatte moo akkam? eenyu Moo ees akkam? gaafadhee naan deebisne yaa eenyu dabalachuu feetaa siin jee. Ani oduu warra wal barre kana fuudhuu carraa argadhee kana eeyyamtu taate warra miidiyaa